dubbii jaraa jidduutti nama falaxamee jira jara kenna antumamet mucaan isaan bira galu tokko falaxamee jaartiin tiyya tumamte waraqaan firoo hundi masriin nutumtee addaan gurattee jechuudha. Namni dhume oole mucaan gaggabee reediin dheessee baqate isiin hin baqatte ana birrii kiyyaayyaale kana quba qabdanii viidiyoo isin agarsiisu nama jidduu kennatti du'ee oolee isin jiraan. Okay, hordoftoota keenya jaalatamoo kabajamoo warri hordofaa jirtanii just anaaf reediin hiriyaa bira tarree akka faamiliiti. Reediin hiriyoota biyya alaa biyya ormaatti wal baranne keessa nama baay'ee natti jabaati dhugamaan hiriyaadha. Hamtuu isaa nama hin dandeenye hamtuu walii hin dandeenye hiriyaan tokko torbaanitti baasitti walii jijjiirama. Anaaf inni biyya kana erga dhufne guyya tokko zanni walitti bannee hin beeynu sinii galee. So kanaaf obboleewwan kiyya rakkoo reedii rakkoo kiyya jiree nama amanu. Amma wanti miidiyaa irraa haasayamaa jiru kunii fi wanti lafarra jiru dhugaan akkasii miti jedhan. Qabrii teessan hin dhabina. An Ummu Firaa'oliif reedilleen anaaf tokko reediin hiriyyaa kiyya Ummu Firaa'ol haadha manaa reediti obboleettiitiyyaa jechuudha. Kanaaf jara kenna tokkoffaa yoo rabbiin laaffise jarri kun akka araaramuutti osoo haasoftanii bareeda. Maaliif jennaani abbaan yoo danda'e lamaa sadii afur illee yoo fuudhe shari'aan eeyyamteef. Inni biraan mootu dubbiin Ummu Firootii fi reedii hanga humna kennatti irrismee reediyoo ala reediyoo kin kilaasii kee galchuma haga humna kennaa haga hiriyaa nama wajji nyaate wajji dhugee tokkotti haga xiqqasho nama wal kabajuu tokkotti yoo xiqqaate jechuudha. Ani jaarsummaa isaanii yoo xiqqaate yeroo 50 taa'uun oolu wal dhaba isaanii takka lama jechuudha. Isuma dhugaa rabbii isinitti himan isuma dhugaa rabbii hin argu jechuudha. Isiifin illee anaaf tokko hiriyyummaa waan biraati. Namummaa waan biraati nuti ijoollee safaraati illee amma. Ijoollee naannoo tokko sadiin kennayyuu ijoollee jihaa tokkooti. Amantiin addaa miti, kutaan addaa miti, sabummaan addaa miti, waa hundaan tokko. Haa xiqqasho teessuma lafaatiif manni kenna manni reedii warra reedii walitti dhiyaatu iyyuu malee ijoollee safaraati nama miidhaa isii danda'u miti. Kanuun jedha aslitu achi jira reedii talatana maaliif miitan nuun jedhan jennee wallaahi damooza isii mana madaam yoo dalayde argattu meeqa argatta araaramuu araarsuu dadhabe jechuudha. Rabbiin naa ragaadha eega miidiyaatti baaftan araara dadhabnaan haadha firoo yoo mana madaam dalayde meeqan dalayde dubartiin meeqan dalagaa jirti hagana obboleesso eega horatuu dadhabde wal ta'uu diddan kafaliif mana isii haateettu ati irraa bayi jedheeni eshi jettee taa'anii walii galchee jechuun akka hiriyyaatti akka jaarsummaatti osoo hin taane isiin ragaa yoo barbaadan isinillee fide eega miidiyaa baaftanitti dawalee yoo dhufte intarvii isinii godha yoo barbaachisaa ta'e jechuudha. Isinii galee nabee hin jirtaami aabbeen jira Hamzaan jira aabbee warri beeytan gaafadha nama sadii taanee tamaam jira gaafadha warri lakkoo seeraa qabdan walii gallee baatii takka lamaataatu kafalaa ture eegas yaanin barbaadu ani fayyaa qabaa karee isiin jette sani jechuudha. Kanaafi reediin nabseef baqate isiin hin baqate ana birrii kiyyaa yaale mucaa kana beeytan yemma warri miidiyaa wallaahi laziim dhugaan jiru kana nama jidduu jaraasitti du'ee oole jechuudha. Kana hunda callifnee teennenu dubbiin akka miidiyaa irraa haasa'u kanaa miti. Asliin jara diigee bultii ufii qofa oofate jaartii ufii qofa posota warri jettaniif jechuudha. Mucaa Abdallaa yani ka jara bira galu jira. Lola jara jidduutti masrii nutti yaate jechuudha. Nu hunda kenna tumte haga isiin bahu haga isaan bahu. Nama jidduu kennaaf falaxamee jira jechuudha. Birrii kiyyaan ayyaale reedii miti isii miti. Kana maaliif hiriyyooma fi jarana ammallee yoo jara kana lamaan walitti araarsuu barbaadan yoo akka ilmoo kana kabajaan guddifatan barbaadan dubbii jaraaf rabbitti dhiisa. Manguddoo yoo jiraatte manguddoon haa araarsitu. Humna kennaa ole anamma humna kiyyaa ole dubbiin jara.
مالف جرى لمان ولت في دي أرارسا جري أكرم جدو نم جدو سريت نم دوم بربادو والله ديو كنا إسي كرا قبض أرجع إمام تونا كبيعويا إني بروم تاتم ولا ما فايجو إسي نبودي أنا إمام نكبي دتا بنا موجيان سينامتي بوتي وان قوتو والله له يو أمريدي أنا مريدي وسوكيدي سنتي بيل ولت في دورندا أوبسا ولين كبوجار كنا ما فرد والجرت أجهزه واني ربي أكتي جرى ربي ونو ولت قريف بيك سنغالي كنافي آغهم نكينا يا لير هند دمني أرارس فوني قولين جرو والله جدو جراتي واني أصلين أرغتون جرو أنا كايري يا جراتي واني والله جراتي فايدا متوكن جرو يو جري أرارماني وجنجراتا فايا أرغت دوران كميسا من إثيتي كمان منكيتي كمان داي قويا إيدا وجنده برسن رمضان قوتو ولين سوماتو ركونو برانا ولين سوم نيچو سببا جري والله koba baaf idi wajjin dabarsine wajjin nu argitani suura managaya tokko wajjin nu argitani me barana ramadana shan biya kanatti soomne barana inni koba soome isin koba soomte nuti koba soomne jechu me sambusa ma tokko ana nama wajjin suura luluqi wa me fatare post wargitani keesi kenna madada jechu isini gale karafi ana akka hiriya isaanitti dubbiin na dibdet أرارسو دبت والكبجاني ولين هاجرات أنجري ريدي مانا كيسا أما إيو كان يجورا أو إساني مكيها بكي فتجنا ولا لنا فيني يجو كوبا وجيساو تجرا أو إساني رادمي مكيها بكي فتجنا ولا لا يجو أو بوليسو أكم ولولون جرو أرارمون جرا إيغتي تجارتي أرغتي قل في كني اسم من وفي كيس كباني فتجنا لغرارو تاتي تجري أنا في إساف ربي ملاو منبرن جرو يجو كل guya inni borum taiju sinigale so kanafi hati firolle oboletiten intalabiyat hada ilmot jarti hiriyat wa hundaki yared len hiriyaki an akka athlete akka nama jara wajinyatet jara ararsuf akka jara ilmo ufi wajinjiratan gochu wanti anin godin hinjiru hindadabe humnaki yawltay kanafi namoonni waa'ee jaarsaaf jaartii kana araarsuu danda'a yoo jiraatan asumaan achillee naadha firoo qabbaneessanii reedillee qabbaneessanii yoo araarsannaati qola bikoos wal danda'anii wajjin haa jiraatan ta'amma fuudhee jettanillee deemi jechuun hin taatu waan ta'eef abbaan bultuu fi akkitti oofatu hin beekasini galee wal danda'anii yoo wajjin jiraatan karaan cufaa waan jiru natti hin fakkaatu akka namitti dhiyeenyaan beekuu tokkotti yookaan illee mootu tarra haadee bitu tanaan deemu jechuun amma sanbira dubbiin tanatti fakkaata dura dubbiin kute warri miidiyaa irraa haasoftan kun please dhiisaa osoo dhiira biraa taate ama biyya kanatti dubartii meeqatu biyyuma araba kana keessatti dubartii meeqatu ilma wajjin rakkataa jira yoo araaramanillee bareeda natti tola yoo araaramuu baatanillee wal kabajaniituma ilmaan ofii wajjin guddifatan bareeda please waan kana dhiisaa dubbii jaarsaaf jaartii jidduu seentanii hin haasa'inaa isinumaan jechuu dhumaa fi hammeenyi jiru jette makanaan fagaatee wal dhabsiise soo kanaaf bilis hanga dandeenyu yaalleerra garuu mootu dubbii jaraa kana yoo rabbummaan laaffisee jaarrummaa dhufii walii laafan malee dubbii jaraa bira waan danda'u natti hin fakkaatu. Kana mootu an dhugaa dubbachuuf yoo ta'e Zainaba matu bakka waadaa walii seenirra naa dhaabatu hin aarti hin hinaafti hinaafan mootu qilee nama buusaa jechuudha. Echi jetti walii galla achitti hin argamtu. Isaan mootu keessi akka isinuu maqaa nu balleessitan dhiira arsii kana hin beeytan ergitanii bakka rakkoo isinii galee waa hunda dubbatanii kanuma kana yoo lammeeffatumaaf natti fakkaate bakka ani waan jedhu hin qabu dubbiin jara baay'ee ulfaatadha. Akkaataa kana miti wanni mootu inni zollome tokko hin jiru yoo isillee naguma bakka irtaa hin barbaanne wanti konoon beeku qabu tokko amma sirra deebi'ee qahimu summa billaahi azim dhimmi kiyyaa fi ka Zainaba adda baase waa'ee jaartii fuudhuu fi waa'ee maalitirraa bilisa gonkuma wal hin qabatu amma ajandaa godhanii dubbii fidanii akkas jedhanii wal qabsiisuudhaaf malee anaaf isii jidduu rakkoo anaaf isii hin beeknuu fi beeknu qofatu jira ka ati asliin hin beekne jira ka abbaan kiyyaatitti hin beekne jira
أنا في سيكو هبيك أموتو سبب وانما في دني ميديا أو فاجر أنكون سبب ملء ولو ما هنكبتو متى في ميل دبيتي أنا في سيني أصوات أنا ولت ندامين درا ولا لين بين جارسما ندتم بينو جزيان دكتور سدسان مال تكتا من بيكتو هندا دبتون كاردا كنافين أفانكي كبده زرا دعى فتار سيقاله يو هندا دبته وام بايت ببدوان تف أنيس واتو كندو بدو أفضل أفيسين دبته karena kasih tiba darba wan irra jiru fi wan namni be ku moto aku mau bacistani fi السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إنه حمزة عنده بتوا جارة تربطنا في السماء. اتفق فيه. اوكي حمزة كي يرفع لغلطوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتو هندي سنيجو. أني وان جتشو في البيت كابتن ما تكوني جتشو بربادو لما ما تجتشون لما رجعت في سماهو لما جارسا جارتي جتشون لما بارسونال كيزيتي لما إجتيتي أوفا كان نما لما جدو في ربي على ما قف برجل في سماهو على مناتي في أبا مناجتشون كانسر إساني تيسا أمبيكا إسان لمان جدو جرتي إسان لمان لما إسان لمان جدو جتشون إما سيريكوف إسان لمان تولي بيك كسنة دبري بيك أموتو ربو معالما قف جتشون ربو ما تقدل عليه إما إسان لمان جدو يجرو أرقى علمنا ما إجغار براتي اللالي سجدو تيمالتو تأيه سجدو مالتو أمامي بيكون دندو أرقون دندو وان بيكين تقرر دبجون أنا ما فكين يكنام تقوتي تي دودوبة تأيه وان كيسو وان سنيهم بيكين الرأيو دبت اتنقاها جيس ربي برات اللي نما برات اللي سبب دي نساء وان الرادبتنا جرساني رقا سبب بين كمني وججون وان رقان كمني تقرر دبجو ربي اللينا دورك علمنا ما لنا دورك وان اندبت لسوني في وان تأماجر سو يوكا والفال لسو تأيه اتنقان فتشي سودان دال لسبب بي تأيه برو ججان مالي في وان سوشال ميديا كان قبت دبتامو تاتي وان سني رقا اتنقابو دبتشو لما مالي يركينا كيسما هو وري مانا بنتاني از قبت مانا بنتانيتين إما كان أولما فؤلتاني أما فكين ريدي يرو أما كانتي ربي ها أرجو وري كومنتي اللي وري نرى دبتاني اللي ربي تسين دبرفت ربي قياك يا ما قافة جلي واني وان كان أولما قدسي سوفي واني وان كان أولما سوداكي سنجرو سببي وان كان إما إسان لمان جدو جرو جارسة إسان جدو جرو كيسماهو جارسولي إسان برجرو يوتا إن ألتي جارسولين بيا أمباتيني أس أمريكا كانتيني بيوتا عربا بيا براكيسة تيني من بناني واي إساني رادو بنو رقاها قدولي كنساتا ننكملو ليرو كان كيساتي أمو إتي سقافة كيسة إتي سقافة كيسة يونا ما أكلي في سموك أبو تاتي ججار هنافي إلى عبدي دقاكيت عبدي دقاكيت أما واني أنا إما فكينا فنما أكا هيريا إسان أباني تقوتي وان إسان الرا وان هفتر في نما بيكو أم فكينا نما بيكو متي أكا إسان واللبا قبانين بيكا غرغرني كوين بيكا مالي بجال إسان قام إسان واللبا نلي أكا هيريا تاقتوكو أرارتا توري آخرا موتو ويقول دون نجافة أنا من قدوة إيه نجافة ما أعرف إنه كيف نجافة باقي رأيتو وري مالك أرارمو إساني هويك أبو ولين جاني هويك أو باقيتو رياكي تمتي إن غرفتو إن أرتو نجاتو آخر دبين إساني تيسن هم نكيا أولي واني رترك زمان أصو جارسوما جرو نبرا منك يجرتو وبرت قاليني جرتو يجو جارسوما بيلمنه جرتو جدو مغنا وسوكرا في دي قباته مصرين هم دكينتهم جدو كانتي مجان فلتامي مجان لسان برقلو يجو مبوتو جدو كانتي باو ديما جدو كيسانيت وصوم من قدوم ما تاو لبون نما باتي يوكين إساتو دعا يوكين سيد دعا يوكين أنا دعا يوكين أبرات دعا أنا سببا إسي ولوتني جارسوما ولي سنفيدي نامني أكدو بادو جار دبين كيسم نكي يا أولي بكبرا كيفت أجرا كيسا بكيفت أكو منو ريب جر وطوبا نغاد إيبان إيسان كبانما همين إسا دباتشو وصنطانيشو هندت نبي أنا مالا هم نكي يا أولتاي مونتاني سو كنافي
أما اللي أولد أمو يولن توني ويولن بيات جارسا جارتي إلمو الرقابة يودن ده ربين ولد عرب سو كان سنغالي يودن دبا موتو أكو بيه رقابدي أكو مولد تروفو فرو أدام باون جرا أدام باني جرا چول وني ميديا رتو العرب سني في جرا چول كنافو جولن أجندا ورتني سولا أورغلبتني كغلبتن duraan isinitti matanii isin miidiyaan TikTokin jara waliin fuusin gaafa jarri walolan TikTokin jara walittin araartin TikTokin manguddummaan teenneef waan jidduu jaraa jiru hin beekon kun Zainabaan dhuftee tana namni waan isin galchine garana deemee maaliif haasaya haqa dhiiraa hin beeku hunduu kama dubartii dhageeffateetuma sanuma qabatee deema nama wajji jirutu immoo waa hundayyuu beeka mirga isaa eegu amma namni ma media kanarra jiru waa'ee jaartii isaatiif waa'ee isarra ka beeku jira isa caala ammoo ka galchuutu jira maal isaan galcheeti walii gaddeemanii haasayan kun bar mirga isaati ajandaa dhabanii ajanda magorachuu fuudhanii hafarsan malee namni kamuu fuudhuu hin danda'a fuudhuu mirga qaba ani yoo barbaade yoo laal ka jaaladu argadde hanga afuriin fuudha ani jiraachisu of jiraachisti biyyaalaati anis dalagadhee gala isinis dalagattee galti kalaas kan shari'aa keessan biyyatti hafe bakka isla dalagaan qabnetti hafe maal taatan an kana wanti an jedhu kanaafu reediin jaartii manatti yaaki tarkaanfii irra fudhattutu gabbayee nutti mudeema yaabo teetiin jiraachuu booda isiin fudhachuu hin dandeenye waan kana abdi waan an dura dubbataa ture dubbatte beektaa ta'u wanni ati ifa baafte tokko amma jira as keessa dubbii Oromoon yoo ka hubatu ta'ee hubatee jira walumaa galatti dubbiin eessa akka jirullee argaa naan lama hin fuudhiniin ka jedhe haadha firaa olii jechuudha kanaafu amma wanni danda'ame yoo dandeettan taa'i shari'amatu isaa kenna diiniin alan baane amantii isaatiin alan baane isima saniin taa'i finna kee guddifadhu finna kee jalaa olii gadi hin deemini ilma kee guddifadhu jedhaani saniina lammucaan afurillee fuudhuu danda'a. Ilma ofii taa'ee guddifachuu jira bara. Isimaanuu jedha ilaan beekee naa gale jedha. Reedittillee nullee warri kaayiroo kana keessa jiraatu namni caalaallee itti dhiyaatu isini kanaafuu isitu karaa dogoggoraa irra deemaa jira osoo shari'aan afur kennituuf inni lama fuudhee jennaan isiin lolaa jirti tasgabbaa'ee daa'ima kee irraa olii gadi hin deemini daa'ima kee guddifadhu jedhaani. Kanuma wanni arsiin illee itti fixxu wanni Oromoon illee dubbii itti fixxu kanuma isimaan tasgabbaa'ee daa'ima kee guddifadhu jedhaani dubbiin biraa wanni olii gadoofanii sooshaal miidiyaa kan ol garagalchanii gabbuusaniif hin jiru wanni Mubaarakiin illee maqaa yaamaniif hin jiru wanni obboleetti Mubaarak illee maqaa waamaniif hin jiru wal jaalatanii wal fuudhan zaaseet dhumatee jira yoo isiin ka diddee bakka kana deemtu taate ati Firaa'ul bakka kana deemtu taate abbaa faatii isiillee homaa godhuuf hin danda'an. Tarkaanfii irraa fudhatamu wayiitu hin jiru gurbaan afur fuudhuu danda'a. Laal waa isin garsiisa. Mucaa kana gartaa. Kuni martuu osoo hafee jedhaa bara. Narga'e. Ani haadhaa wajjin erga adda baane turree jirra. Adda baanee jira walumaa galatti hin dubbanne kana duras. Garuu ilmoo makanaa inumaa hin barbaadu jetteeti fiddee bala'anii galu irratti gattee deemte. Kophaa kiyya taa'ee guddifachuu jira. Fuudhee guddifachuu danda'a amma sa'a kan islaani. Namni akkanumatti waan arge haasa'aa jechuudha gaafa osoo ani kanas godhee. Fuudhee wal guddifachuu danda'a. Mucaan kun garuu itti gattee deemtullee jaartii qaba taa'ee guddifataa jira wajjin. Kanaaf haqa namaa keessa laalaati beeka. Baatii meeqa mucaan kun amma na bira taa'a. Ana guddisa kophaa kiyya taa'ee guddisaa jira. Kanaaf waa'ee namaa yeroo namni waan hin beekne keessa inni garana faallaa oofu. Wallahi hedduunatti dhaga'ama hedduus na aarsa jechuudha. Maaliif namni jireenya namaa hin beeku keessa namaa hin beeku akka abbaan bultii ofii itti oofataa jiru hin beeku. Alumaa garuu ka imimmaan wanti tokko laaleetiin maqaa sirra kaa'ee waan arge haasa'a. Ani waan meeqatti ta'eetiin guddisaa jira sa'a kana mucaa kana waan meeqatti ta'e wallahi waa hedduu argee guddisaa jira taa'ee. Akka reediitti anis fuudhee bargoo barbaadu reediin osoo addan bahin fuudhe lammaffaa fuudhuu fedha jee gaafatee yookaan osoo ilmoo ittiin gatamin fuudhe garuu carraa waan qabuuf jaartii waan qabuuf ilmoo itti gattee deemtus nama lamaan jaartii isaa wajjin guddisaa jira akka ilmoo ofiitti ilaaltee isinis mucaa kana wajjin guddisaa jirti. An garuu kophaa kiyya taa'eetiin guddifachuu jira ammoo osoo waan kanas anis akkana jedhee dubbadhe bor warri na arrabsus akkanumatti